Hayyaa harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya nageenyi keenya kabajaaf jaalalaa bakka jirtanitti sinaa qaqqabu jechaa har'a immoo akkamitti KineMaster loogoo hin qabne argachuu dandeenya isa jedhuun qabadhee isiniif dhiyaadhe. Egaa viidiyoo kanarraa waan hedduu akka barattan abdiin qaba. Warri chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii nuuf ta'a. Akkasumas illee laayikii, sheerii fi koomentii illee nu badheessuu hin dagatinaa isiniin jenna. Viidiyoo kanarraa waan guddaa akka barattan abdii qabna. Egaa namoonni baay'een yuutuubii gaafa hojjettan appilikeeshinoota salphaadhaan haala salphaadhaan ediit ittiin gochuu dandeenyu keessaa KineMasterin isa tokko. Haala salphaadhaan viidiyoo ittiin qindeessuu dandeenya. Egaa namoota baay'eedhaaf bu'aa qabadhee yaada viidiyoon kun. Egaa kallattiidhumaan gara viidiyochaatti isin dabarsa. Egaa viidiyocha amma dhumaatti hordofaa isiniin jenna. Tokko tokkoon isinitti agarsiifna. Egaa jalqaba kan nu barbaachisu Kiroomii seennaa jechuudha. Appilikeeshinii Kiroomii akkuma argitan as jalatti akkuma mul'atu isarratti OK jettuu jechuudha. Erga OK jettanii booda search iddoo jedhu kanarratti revidl.com isa jedhu kanarratti OK jettuu jechuudha. Erga akkeetti barreessitanii kiiboordii irraa search gootu jechuudha. Erga haala kanaan barbaadee nuu fide asitti mallattoon saanduqaa mul'ata. Mallattoo saanduqaa kanarratti barreessinaa jechuudha. KineMaster jennee qubee osoo hin dogoggoriin haala sirrii ta'een erga goonee booda kiiboordii keenya irraa search goonaa jechuudha. Search gaafa goonu akkuma argitan haala kanaan nuu dhufa. Haala kanaan erga nuu dhufee kunoo kana hin argitu. Kanarratti jechuudha OK jettu jechuudha barreeffama kanarratti. Barreeffama kanarratti gaafa OK jettan haala kanaan isinii fida. Haala kanaan gaafa isinii fidu go to download app isa jedhu dhufa. Go to download app isa jedhu kana gaafa inni nuu fidu akkuma argitan kanarratti OK jennaa jechuudha. Isarratti gaafa OK jennu haala kanaan barbaadee nuu fida jechuudha. Erga inni haala kanaan barbaadee nuu fide akkuma argitan amma nuu fideera. Egaa akkuma argitan as jalqabarra ishee jirtu kan download mode app prime unlocked alarm kan jedhu kan tokkoffaarra jirudha. Isa tokkoffaarra jiru sanarratti OK jennaa jechuudha. Isarratti gaafa akkasuma jedhu akkuma argitan download again isa jedhu kanarratti jechuudha. Qastii kana akkuma argitan isarratti OK jennaa jechuudha. Akkuma argitan daawunloodii gochuu jalqabeera jechuudha. Egaa akkuma Wi-Fi keessanitti ariifata. Egaan akkuma argitan amma daawunloodii godhee fixee jira jechuudha. Egaa as biratti akkuma argitanii daawunloodii godhee fixeera jechuudha. Asumaan kanarratti al tokko gadi xunnaa jechuudha. Gaafa gadi xunnu akka kanatti nuu fida. Achiin booda install kan jedhu kana install kan jedhu xunnaa jechuudha. Erga al tokko gadi xunne erga haala kanaan nuu fide install isa jedhu kana xunnaa jechuudha. Kana booda install godha jechuudha. Xiqqoo isheen eegna. Achiin booda dan goonaa jechuudha. Duraan install waan godhee jiruuf open naan jennee isiniin openis jechuu danda'a. Achiin booda deemnaa jechuudha. KineMaster bira deemnaa. Kunootti akkuma argitan KineMasterin egaa kunootti isarratti yeroo tokko OK jennaa jechuudha. Akkuma argitan haala kanaan loogoo kan ofirraa hin qabne nuu fidaa jechuudha. Haala kanaan viidiyoo akka barbaannetti hojjechuu dandeenya. Egaa guyyaa itti aanu immoo viidiyoo biraadhaan amma wal arginutti turtii gaarii isiniin jenna. Egaa laayikii, sheerii, koomentii nu barreessuu hin dagatinaa. Ammas warri yuutuubii kanaaf haaraa taatan subscribe godhaa isiniin jenna. Galatoomaa horaa bulaa.